Wanni nuti irratti duullu dubbii hamaa dubbii ajaarratti malee nama ajaarratti miti. Nama dogoggore sana balleessuu dhiisnee dogoggora sana balleessuutu nurra jira. Ejjennoon keenya kana ta'uu qabdi. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد أخي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندي كيسن كان ألاف كان كيسا كدا في تكادن يراف شمرنين كان جرتن هندي كيسنو نجين ربي بك جرتن سني ولين هتأو كان أمنتا إسلام ما هردفتنوس كان إمو أمنتا إسلام ما هين هردفني مني برالله بقى نجار هند أجيسني كانين قجلني في قجلتم هوينا كان قجل دوام هوينا ربي رتينو هذا ومسيسو أبوليوان كينيا يروهم ما كانت سوشيال ميديا كن أكمل تجر أمني سوشيال ميديا رتي مالجو تجر أمة بيومان قودني أمة زريد أن قودني أمة سبان قودني والفجأسون هم يروهمات ميديان جه قدا إسا كان كيست راوتشو تجرتي ميديان كن وملما في يوكوان خيري تينغت أبن يوكوان شري قريت أبن هندما كيستو أكان وان جه قدا yeroo gabaabaa keessa raawwachuu danda'u. Hadda obboleewwan keenya warri muslimaa warri sabaa wal qoodaa jirtanu nuti hundi keenya Jimma, Arsii, Hararge, Wallagga osoo hin jenne kan nurra jiru tokko ta'uudha. Maal gochuudhaaf? Wal jabeeffachuudhaaf, wal jabeessuudhaaf jiruu keenya kara fuulduraatiif milkii gaarii akka nuuf ta'u dalaguudhaaf wal jaallachuu wal mararfachuudha. Rakkoo tokko musiibaa tokko kan walirraa nu qaqqabdee waliif obsinee waliif liqimsinee osoo nu gubduu osoo nu goodduu diinni keenya ijji isaa akka nutti hin gammanneef diinni keenya akka yaanni isaa galma hin geenyeef nuti waliif obsinee waliif sabarree walii wajjin jiraachuu qabna. Akka fakkeenyaatiif yoo muslima fudhanne muslimni muslimaaf obboleessa. Amantaa keessatti yoo laalle amantaan kamuu wal fixaa hin jedhu. Amantaan kamuu biyyoomaan zarii wal qoodaa hin jedhu. Kan ummata facaasu yoo jiraate amantaan ummata facaasu yoo jiraate amantaa dogoggoraati malee amantaa sirrii miti. Wanni rabbiin keenya zarii bifa gosa adda addaa nu godheef maaliifi akka ittiin wal barree waliin akeekkannee ittiin wal waamnee waliin barruudhaaf malee waa akka nuti ittiin wal aybeessinuuf miti akka ittiin wal lolluuf miti. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من ربي. وننت دمي سنغونيف غندا سنغونيف أكا إسي والبيكتن والآفي نمني ربي برتي الركب جمانا ما جتشون أتقاكم الرسوداتنا ما صدا قلبينا وقبضوا ربي برتي كب جمانا ما جرا كبجا ربي برا أرجتشون الرجل نمتك صبما أول جالو هنقب زريد أول جالو هنقب بيوم أول جالو هنقب وننو تلالنو أمنتها إسلام يوتا إسلام ما كن يتولد تنواما إسلام ما كن ينتقومزا مسلمني مسلما فكا قامة كوتي غافة بكي تقول أكبستي بكا هندتو سببي سناتيف برجادا في هولناتي والواما بولا كما حديث رسول الله كسجر المسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى غافة بالليتين تقول سرع أكبستي قوتون قام سادا فكينياف ilkaan dhukkubsate yoo jenne qaamni isaa guutuun miilaa harka osoo hin jenne mataa garaadha osoo hin jenne guutuun isaa rafiitii wal dhabsiisa jechuudha. Sababa bakka tokko sanaatiif jechuudha. Muslimni muslimaaf akkas ta'uu qaba. Waliif quuqamuu qabna. Hadda shirriin ummata muslimaa fakkeenyaaf bakka tokkotti yoo irratti yaadamu maaliif akka ba'e dura buunee qorachuu qabna. Ummanni hadda akkasitti qeerroon keenyas ta'ee wallaalaaf beekaadhaan kan hadda akkasitti wal tumuutti yookaan immoo wal booji'uu walirratti waan adda addaa raawwachuutti jiran kun dhimmichi raawwannaan kun eessaa akka dhufe dura buunee qorachuu qabna. Nurra rafuun nurra hin jiru. Dubbii keenya keessatti dammaqaa ta'uu si'aawaa yaadataa ta'uutu nurra jira. Eenyu akka nutti baase dubbii kana
Maaliif immoo namni waan kana raawwachuudhaaf deemu maaliif akka deemu biyya keenya isa ijaaru fedheeti moo biyya keenya diiguudhaaf? Kan adda baafnee dura buufnee qorachuu qabna. Wal loluun sabaa wal qooduun biyya ijaaree hin beeku. Kan biyya ijaaru tokkummaadha. Tokkummaa keenya hajabeeffannu. Akka amantaattis ta'e muslimaaf akka qaama tokkooti. Ammallee akka mana tokkooti. Yashuddu ba'duhu ba'daa. Gariin garii jabeessa. Isa keessa akkas olii gadi dabuu barbaadullee isa kaantu harkisee sirreeffata jechuudha. Dogoggora walitti himnee wal sirreeffachuutu nurra jira. Nuti yoo wanni tokko musiibaa tokko argine nam tokko keessatti sharrii tokko yookaan immoo yaada hamaa tokko yoo argine nama yaada hamaa sana qabu balleessuu osoo hin taane yaada hamaa sana nama keessaa balleessuudha duuluu qabna. Wanni nuti irratti duullu dubbii hamaa dubbii ajaarratti malee nama ajaarratti miti. Nama ajaarratti duuluun akkamitti? Nama ajaarratti yoo duulle wanni nuti qajeelchaa jirru maal? Waa balleessuu malee. Dubbii hamaa sana nama dubbii hamaa baatee jiru sana keessaa akka hamaan sun badu hamaa sanatti duuluu qabna. Dubbiin hin taane akka nu keessaa baduuf fakkeenyaaf wallaalummaa fudhannee nama wallaalaa fixuudhaaf miti. Kaayyoon keenya wallaaluma nama sana keessaa fixuudhaaf. Dhibdeen tokko dhukkubsataan tokko yoo ka'ee dhukkubsatee dhibamaa sana dhukkubsataa sana ajjeesuu osoo hin taane dhibdee sana dhukkubsataa sana keessatti dhukkuba sana ajjeesuudha kan barbaachisu. Kana waan ta'eef hadha obboleewwan keenya kan hadha akkasitti wanna adda addaatiin wama xiqqoodhaan wal qabdanii wal tuqaa jirtan dogoggorri yoo argame nama dogoggore sana balleessuu dhiisnee dogoggora sana balleessuutu nurra jira. Ejjennoon keenya kana ta'uu qabdi. Isiniin jedhaa dubbii kana waliif faffacaasaa isin fayyaduu danda'a jedheetii yaada. Namatti fayyadamu Rabbiin haa taasisu. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.